Dirree Wood subscribe qofa godhuudhaan nu gargaara. Maqaan aartiidhaa hoggaa ka'u hunda fuula keenyaa dura kan dhufu dirree afran qalloodhaati. Dirreen dhawaadhaa biyya jiraattonniisii harki irra caalaan dandeettii aartiidhaatiin faayaman tahuu isiirraa wallistootan saba garagaraa dabalatee weeddisaniitiif turan. Biyya jaalalaa biyya hayyootaa jechuun faaruudhaan kan isii badhaasan tokkoo fi lamaa miti. Nutis kurfaa'oo har'aa kana keessatti sochiilee roga hobborruudhaatiin godhamaa jirtu tan aartistoota babbeekamoo afran qalloo kan dirree dhawaadhaa tan dirreen dhawaadhaa oomishte tan gara biyyaa galuudhaaf qophiirra jirtu sababeeffannee sagantaa hogborruu qopheessinee gama keessan kan geessinu taati hanga dhuma sagantichaatti nu hordofaa isiniin jenna. Ilmabaasan geetigaa yoo deddeemtuu dhageesse deddeemtuu waan dhageenye odoo deemtuu nageesse fayyaajee wallaluuleen ni jirti tabbaasan geessurraajaa fayyaajee walganuuleen ni jirti talmata ceessurraajaa. Sagantaan hogborruudhaa kun jalqaba kan arkattee akkuma aadaa teenyaa eebbaan jalqabamteeti turte. Nutis manguddoota osoo hin ta'in hawwan keenyaan du'aayin akka godhamtu afeerreeti. Kunis dursa dubartootaaf kennuu qabna jechuun akkuma beekamu dubartoonni aangoo irratti ol ba'uu isaaniitiif gammachuu qabnu irratti daballee jechuu keenya. Obboleeyyan keenya kaan illee warra qabsatana gubbatti hirmaatee galanni isaan haa ga'u umrii Itoophiyaa kennuuf jenna. Nuti illee gammachuu kanaan akka hawwan Oromootti asitti yaamamnee argamnee jechuudha. Hedduu gammannee jechuudha. Kanaafuu Rabbiin hangaa billee Oromoo Rabbi haa bilisoomsu. Nuufillee haa tolu. Qeerroo teenyallee mataa ol haa qabu. Qeerroon teenya ija teenyaatu waan taatu Rabbi ol nu haa qabu. Bikka guddoo Rabbi nu haa ga'u. Galatoma injifannoo uummata Oromootiin jee Rabbiin Oromoo tokko haa godhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Injifannoo uummata Oromooti. Assalamu alaikum. Eero jirta? Akkam jirta? Bilisummaan akkamii? Bilisummaan aalis? Tokkummaan haa cimu? Haa daraaru? Adawwiin haa jabu? Bilisummaan tokkummaan haa lalisu? Akkasi qaalaa rakkaa warra durutti rakkinu haa godhu? Walaloo ajaa'ibaa daa'imman abdii boruu ta'aniin dabaalamtee waltajjiirraayis dhihaattee daawwattoota hedduun kan qalbii isaanii hawwatu ture. Daa'imni Nasiib Muwaaz Alii walaloo haadhaatiis bareechitee miidheessitee akkanatti waltajjiirraa dhiyeesseeti ture. Bismillaahi jennee dubbii too jalqabna. Mootii moototaa kan ta'e
isa jaba amri waan hundaa isaa harkaa qaba isee koo godheen dubbii toljelqaba mata dureen irraa ta'u walalootooti waa'ee haadharraa waa xiqqoo dubbatti hoggaa haadha jennu laftuu nu fakkaatti wallaahi keessaafuu zamana ammaatti haati tuffatamtee laftuu mallaalamti haati tuffatamtee laftuu mallaalamti. Dabdabi keessaayuu haadhatti boobisa ummaa isaa hiraabsee qahara itti buusa keessaayuu warreen haraarqes qabeessa jimaaf sigaaraa yoo dhabee qabshi mana wal deebi'ee haadha isaa hiraabsa waan barcaa jeetii muka beeysii baasa waan barcaa jeetii muka beeysii baasa. Kuna dabdabii ammaa kana hojiin isaanii haaduma isa dhalte mootii irratti ta'anii waan fedhan hundumaa ija itti babaasanii humnaan irraa fuudhan lubbuu itti fidanii humnaan irraa fuudhan lubbuu itti fidanii. Sahaanuma jennu akkamii irraanfate seenaawwan haadha isaa akka itti isa dhalte laalaa cimimuudhaa san hunda obsitoo isuma dahuudhaan du'uuf if kennite arra isii tumuuf ulee itti fudhate uleedhaan cafaqa haaduma isa dhalte uleedhaan cafaqa haaduma isa dhalte yaabana dhagee haati taphan taatu tokkollee hin jiru kan isin qixxaatu haati bardaawwitii kan keessa if hin laaltu miidhagsitu jiru tan nama boonsitu eenyu isii gaa isin jaalatamtu eenyu isii gaa isin jaalatamtu. Yaabamee dhagee waan nama naasisu gariifaatu jira kana haadha arrabsu jaartuma isaatii jee haadha isaa arrabsa haqa jaartii eegee kana haadha salphisu uumaa garaa jabduu kan hin qabne naasu balaa kanarraa najaanu haa baasu balaa kanarraa najaanu haa baasu. Yaabona dhagee kana haadha tuffatu haaduma si dhalte hiriyaa godhattu hoggaa haati teessitti dubbattu kan isiidhaan jettu uumaanurraan dhustu waan zamana durii haayilee fi mangistuu samaanu ga'e yeroo san jirtu samaanu ga'e yeroo san jirtu. Gaafa ati xiqqaa bakka itti shorroytu utaanii fi fincaan if jala gaddiftu seenaa gaafa tanaa tana fayyadamtu seenaa gaafa kanaa tana fayyadamtu. Mee ammallee yaadadhu gaafa jala fiidu biligaa haateetii qabdee itti diddu na biraan deeminii boochee itti hiraartu bariisuma sanii tan tuffachaa jirtu bariisuma sanii tan tuffachaa jirtu. Na dhagaysiin gorsaa yaa ilmaan dabdaba haqa haadha abbaa kaanee gifiirra tola ittiin olii haa gammadan sirra isaan gammachiisii du'aayii fuuldurra isaan gammachiisii du'aayii fuuldurra. Obboleeyyan rabbii amma nuuf haa galtu gawwaa bishaan keessa dhaabbatee dheebetu akka akkas hin taane dammaqaa namuutu akka akkas hin taane dammaqaa namuutu. Nasiib muwaaziin guddadhu jennaan sagantaan hogbarruu kanarratti artistoonni hedduun kan hirmaatan hoggaaniif ta'u san keessaa tokko Abduu Taabiteedhaatii ture. Abduu Taabit seenaa muuziqaa dirree dhawaadhaa tan Oromoo keessatti nama iddoo guddoo qabu ture. Abduun Taabit wallistoota hedduu kan akka artiist Kadir Sayid, Ali Shabboo, Dr. Kabajaa Alii Ibbirraadhaatii fi Adam Haaruun dabalatee artistoota hedduudhaaf tontom yookiin darbuu caada'uudhaan wareega guddaa kafaleetii ture. Abduun meeshaa muuziqaa kanaan ala sagalee bareedduudhaas kan qabudha.
Artist Kadir Said qaamaan sagantaa hogborruu kanarrattillee dhiyaachuu baatu seenaa fi jaalala inni hawaasa Oromoodhaatiif qabuu fi gumaacha inni kafaleef artist Tujjaar Suufiyaan sirba Kadir Said waltajjiirraa daawwattoota dhiyeesseeti ture. Sagantaan hogborruu takka lama jechaa qophii siidaa itti fufte. Barreessitoota Oromoon qaqqabdu qaqqaaliinis argamaniiti turan. San keessaa barreessaa kitaabaa kan ta'e Abrahaam Tasammaa achitti argamuun qaama waltajjii kanaatiis taheeti ture. Barreessaan Abrahaam Tasammaadhaa kitaaba hanga 4 kan inni maxxansee mata duree garagaraa qabu jechuu keenya. Jechoota jaalalaa mimmiidhagoo, du'a lagaa bayyarraa, kitaaba hireejuu fi kitaaba wantoota dinqisiisoo addunyaa irratti xiyyeeffate nama barreesse ture Abrahaam. Innis gara waltajjii dhufuudhaan waan jeeqabaati. Kitaaba Abrahaam Tasammaa barreesse keessaa jechoota takkaa fi lama artist Iskandar Aliyyiidhaatis waltajjiirraa dhiyeesseeti ture. Dirreedawaa keessatti waan baay'ee na gammachiise. Guyyaa hogbarruu haala kanaan qophaa'uunsaa baay'ee nama gammachiisa. Iddoo tokkotti illee hin jiru. Kana dura warreen beektan kitaaba afaan Oromoo barreessuu miti dubbachuullee gaafa itti salphachaa turre, gaafa itti qaanawaa ture. Garuu yeroo ammaa carraa arganneen dubbachuu bira kunnee kitaabota afaan Oromoo baay'ee barreeffamaa jira. Yeroo kana ga'uu keenyatti mee amileen keessa maal fakkaata? Yaa'u kana booda gaa namoonni baay'een dhaloonni ammaa dhaloonni qubee jenereeshiniin amma uumamaa jira. Qubee jenereeshiniin amma uumamaa jiru garuu ani dubbisa irratti aadaa dubbisaa yeroo ammaan tanaa yoo kan ilaallu ta'e baay'ee laafaadha. Baay'ee laafaadha. Namni tokko kitaaba qarshii 25 bitee dubbisuurra kaardii qarshii 25 bitee yoo itti janaa olee wayyaaf na fakkaata. Kanaaf kitaabni yoomillee badu, kitaabni dhalootaaf kan dabruudha. Kitaaba dubbisuu aadaa haa godhannu. Gaafa barreessuun hin danda'amne dabarree as ga'uun keenyaan carraa guddaadha. Kanaaf afaan Oromoo afaan bal'aadha. Akka Afrikaatti afaan lammaffaarra jirudha. Kanaaf maaliif ittiin irraaf duuba deebina? Kanaaf yoo dubbisaan jiraate barreessaa baay'eellee baasuu dandeenya. Kanaan jaa gama biraatiin tokkummaa keenya. Tokkummaa uummata Oromoo cimuu qaba. Amma iddoo garagaraatti wantoonni mul'atu waan gaariitu jira. Kanaaf tokkummaan keenya cimuun jaa galatooma. Dubartiin takka si duuba hoggaa deemtu gatantaruu yookaan kukkufuu yoo heddummeessite harka isii akka qabattu waan barbaaddeef harka isii qabadhu jaa. Lammaffaa irratti ammas dubartiin takka akka isii haammattu yookaan immoo akka isii maramtu yoo barbaaddu taate bakkuma jirtu san dhaabbattiiti itti siqiitii itti maramii jaa. Lammaffaa irratti ammas maal jaa? Dubartiin takka hoggaa callisuu heddummeessite sammuu sii keessa yaada cimaa keessa waan jirtu hubadhuu fi yaada keessa jirtiti. Yaa'ii iddutti tasa yoo calliste
dhimmicha gadi fageenyaan ilaalaa jirti jechuudha dubartiin. Nagaa akka qabdu yommuu ati gaafattu sekondiifillee if booda xiqqishoo dhaabbattee nagaan qaba yoo hasiin jettu taate isiin nagaa akkan ta'in beekiifi jaa. Sodaa malee ija babaastee yoo silaalte waan hin taane maaliif akka goote yookaan immoo akka isii sobde waan sirratti beeytee jirtuu fi ija guuttattee silaalti. Kanaas hin irraanfatin ija. Harka du'aaf gaamee Abrahaamiif. Sagantaan hogbarruu kun iddoo iddootti daawwattoota bohaarsuudhaaf baacuuleen garaagaraa kan nama kofalchiisanis dhiyeeffamaniiti turan. San keessaa aktara fiilmiidhaatii fi daayirektera akkasumas ogeessi olaanaan editingiidhaa obbo Sharmarkee Adamii fi koomediyaan Amiir Shooyin waltajjiirraa dinqisiifannaa addaa argateeti ture. Qaallitti takkaatu mana kireessuu barbaade jarri lamaas mana kireeffachuuf dhufan. Mana barbaaddanii hayduuba isin barnam lama mana takka feena mana takka feena ani duuba mana takkaan qaba duraan isinuun beeku ati eenyu jennaan tokko ani shayxaanaa jee haaya atiyoo ani wayyaaneedhaa jeen kunis wayyaaneedhaa haaya mana kanaan manuma takkaan qaba waliin galtanii lakki hobaa gallaa hobaa galtan an duuba mana takkaan qaba nama takkaafin kireessaa qarshii kuma namni qabu haa galuu mana kiyyatti shayxaanni anaa kafalaa jee kuma wayyaaneenis an kuma lama godhee yoon galeoo lakki shayxaanumaarra naa jira inni haa galuu jetteen bar kiyyaatu kuma lama akkamitti itte shayxaan kuma takkaan mana kiyya yoo seene hin bahu yoo jee qulallaatti qareetiin baasaafirraa ati eenyu abbaa kiyyaa si baase jetteen boo. Dubbii shayxaanaa tanarra waan takka na yaadachiise jaarsaa fi jaartiidha beektaa yeroo hundaa'u sakraanee dhufeetuma jaartii tana tuma guyyuu numatumaan odoo joo guyyaa takka nagayumaanii waliis hin lolle nagayumaan bulan amma ganama hirriibaa keetuma hooteetiyya jeen maal jette akkami maal eedee yaa'illee natti hin goone garamumaani nagayumaani jetteen yaaboo nagayumaanii edee fiifuu manaama tokkoon arge manaama waa'ee kiyyaa agarte eesirraa illeen fagaatu ati waa'uma keetiiti je haaya maali mee naafim fiifuu manaamaanii shayxaanni lamana dhufe na qabaniituma dafiiti nama arsinu barbaanna dafiiti maqaa nam tokko nu him naan jaan haaya dibu rifadheetumaan rifaatuun dafee maqaa kee himeef jedhe hay sanuu baasa qabda'u akkamitti maqaa jaartii teetii akkamii himtaaf shayxaanan balaa buuste beekta yaaboo isaanis homaan jenne ni rifatanii akkamii rifatan rifaatumaanii na biraa deeman jeen maaliif akkamitti jennaan lakkii waannaan shayxaanaatu isiidha akkamin nu himtaa michiyoo tokko odoo qaraatirraa deemu jirtu osuma qaraatirraa deemu jirtu ijoolleen lama ta iyyaalaa takka hottume hommichoo maali maal narraa barbaaddan jettiin homme maangoo kanaas gubbaa nu buusi yaani muka gubba bahe haaya boo isinin buufattani sanuu mukarra beetin isinii buusa siin nurra ijoolleedha ol bahiitii nu buusi yoo nu buuste yookaan kurkummeen mataa kana sin banini haaya mee kurkummeen reetteetuma ol baatee maangoo buustee bisaa lamaaniifuu kannitee mana galtee ummiyyee wayin siimee harree fi footumaan qaraatirraa deemu jiru ijoolleen lama ta iyyaalaa takka qaranna qabaniituma deemiti maangoo kanaas gubbaa nu buusi naan jaan haaya maal jetteen dibaati maal jetteen ol beebiitumaan buuse qa way gawwitti bari isaan aayiliidhaan butaantii tee ilaaluufi
Omiyyee anuu san shakkeetumaan butaantiif irraa baasee ol ba'e. Dr. Abiyyi fi raayyaa ittisa biyyaati. Dr. Abiyyi fi raayyaa ittisa biyyaa. Dr. Abiyyi walitti qabee arraan booda abbaan fedhee hiriira nagayaa haa bahu. Nam tokkorratti dhukaastanii beekadha. Gungunguman gaa'u. Akkamitti akkana ja'a. Akkamitti akkana ja'a. Tunni taati. Isin hime. Amma booda yoo namni hiriira nagayaa bee bishaan qabadhaa ba'a isin. Bishaan qabadhaa ba'a. Sanuu bishaan kami isaa dargaa jaanii kan afaan Amaaraatti. Amma sanuu makiinaa san qofa fidaa kottaa jeen. Hayyee hanuma isaan keessaa gugunguman namu. Akkamitti ta'a uummanni qawwee sodaatu bishaan sodaata. Uummata qawwee duraa hin deemne kan nuti numa du'a malee nu duraa hin deemne akkamitti bishaan jenna. Tokko isaan keessaa mataa mareetuma. Eegaa silaa dubbii muummichaa diduu waan hin taane yaadaan qaba jee harka baase. Hayyee eega bishaan jettaniifuu gaa rakkoon qabu silaa bishaan sirri nu danfe bareedaadha jee. Ammaas jaarsaaf jaartittiin deebi'a. Amma jaarsaaf jaartiidha. Jaarsa kiyya kana takkaa aarseen beeku mee yoonii na dhabe akkamitti jiraataa jettee jaarsasii kana xiinxaluudhaaf xalayaa ziggootee barreessiteetuma siree gubbarra keessee xalayaan maal jetti beekta? Ani si wajjin jiraachuu dadhabee amala kiyyaas natti wallaalte waa takka naa gooteen beektu kanaafuu anaaf ati waliif hin taane an deemeetiin jira jettee waraqaa barreessitee keesseef. Amma ni dhufe waraqaa numa dubbise isiin sanduuqa jala dhokottee jirti beeki. Feetuma waraqaa dubbise sin barbaadu afaan keetu waliin wallaallee maarree baay'eetu jaan. Yes olu taaleetuma silkii hello wayii siimee bar jaartitti yasan deemtee bar. Way oduu gammachiistuu an duraanuu barii sii fuudhuun qabu bar sii fuudhuu qaba siifin dhufaa waka baadhee amma dhufee bakka duraan wal agarru sanitti wal agarru hin dhufa amma ni bahee eeguma gabbee booda sanduuqa jala dhokatte jalaas baate dhiiraa manumta qabu duraanuu akkabittiin isaa naamen san booda waraq achi baatee boochee maal jettee balaa buuftee waraqaa zig godhee barreessee mana saaloonaa kaayee fi beekote. Amma hoggaa gabbaatu mana saaloonaa keessaa booyaatuma wallaahi minaamin dhiira amanuu minaa. Duutee hoggaa dubbistu. Safaata akkanaa maaliif hin dhiisne hoggaan dura ol seenu akka sanduuqa jala dhokatte miila kee harkeetiin jira. Miila keetis laaleetumaan san booda anis isiin tummee kaniin ani jaalladhu dhugaa isii qabu nafattanuuf akkana goote safaata akkanaa dhiisitti micoon bira dhaquu deemu hin jiru daabboon bituu deema hiriyaata godhi nyaata qoonqoo na godhi neegii jeen. Gurbaa takkaatu micoo takka qaadhimatee fuudhuudhaaf abbaa bira dhaqe. Abbaa isii bira guddaa dhaqu abbaayyee akkanatti nunu micoo bareeddu tana fuudhuudhaaf hin deema akkam jettaa jee gisee gaafatuun alla yaa boonan qaanyeessiin akkam miciyyoon tun dhooysattiin dhalee obboleetii teetii jeen obboleetii ti'ee yaa boo haadha teetitti nan himini sinimoo abbaa jee firraa dhiise kan booda ammas guyyaa kaan tabiraa harkatee tabiraa fuudhee ammas hoggaatti geessu ammas ni ilaale wayituunis bara obboleetii teetii dhooysattiin dhalee hay abbaan kiyya kun akkaanan hin fuune fadhamoo maaliif jee ammas tabiraa takka fideef tabiraa sanis ilaalee wayituunis bara akkasuma boodarra bakka haadha bira dhaqee umma ani bas afaan abbaa kiyyaa wallaaleetiin jira gizeen ani fuudha ja'uun na didaa dhooysattiin ummaa nama biraarraa dhalee naan ja'a akkamii dubbiin tun jennaan meetam isaan dura tanaan itti geesse hin taatu naan jee tanaan itti geesse hin taatu naan jee yaa ilma kiyya yoo dhugaa taate sadeenuu fuudhuu ni dandeessaa atu innis hin dhallee nama biraarraa hin si dhalee jetteen.
Walduubaa fanjii kaayuun kun gaarii miti. Yeroo ammaa namni tokkoomee jira. Tokko haa taanuu waan jiru ergaa qabaa. Qamar qaroomee qamee qamarodee qaanyee qabamee qaachar bulee quncee qummuttoon dhufee qarraa itti dhee. Daabboon dabbaa baaftee duufamtee dadar dheetee dararamtee daraartuun distii fidee dorrumnaan deeraa seentee dooluun xibbi xibbii dhee dachaas dhalkiise. Bokkaan roobee booree bakakkaan buutee bakar dhoyitee bakar baara gaambararee butaantiin bahar lixee baanaan baay'ee dhoyite. Oduun har'aaf qabnu kana fakkaatti Faatumaa Lagaa irraa argina. Sagantaa kana adda akkan isa godhu namoota aartii Oromoodhaaf gumaacha hangana hin jaamne warreen godhan yaadachuudhaa fi namoota biraatiif illee fakkeenya akka ta'u dookumentariin fiilmiidhaa tokko nama seenaa qabuuf hojjetamee waltajjii irrattis dhiyaateeti ture. Wanni guddaan daawwattoota keenya kan achitti argame dinqisiise egaa dookumentariin seenaa Ahmad Yaasiin yookaan lammii Oromiyaa Alii kana daawwatan booda isa iddoon itti eeguu turan baargama ta'ullee garuu abbaa waltajjiidhaatiin Ahmad Yaasiin isaan idduutti argamuun hedduu kan keessummaa itti ta'ee fi kan daawwattoota keenya hedduu gammachiisee buxaalchise ture. Ahmad Yaasiin mijitti argamaa mee karaa waltajjiidhaan afeera. Ahmad Yaasiin kunooti. Ahmad Yaasiin gara waltajjiidhaa si afeerree jirraa mee guutaa kakootu. Jaalalaa fi kabaja Ahmad Yaasiinii fi hojiilee isaa dinqisiifamnoon dookumentariin dhiyaateen booda badhaasni addaa waltajjiirraa aaktara fiilmiidhaatii fi haadha qabeenyaa mana uffata aadaa afran qalloodhaa tan taate aadde Liinaa Yuusufiin dhiyaatee fi Ahmad Yaasiiniif yookaan lammii Oromiyaaliitiif laatameeti ture. Badhaasa kanaas Liinaa Yuusuf harkaa fuudhanii kan laataniif itti aanaan koomishinii ispoortii fi dargaggootaa kan bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa obbo Aanaa Umarii fi obbo Hussein Mahammad Ahmad Yaasiiniif badhaasa isaa laataniiti turan. Ahmad Yaasiin galatoomi siin jennaa. Aanaa Umar galatoomi Hussein galatoomaa siin jenne isinis haamilee itti xiqqaata guutaa kashafnaa godhaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan hog-barruudhaa tan Dirree Wuudii fi baandiin Barkumeedhaa simannaa aartistoota afran qalloo kan Dirree Dhawaadhaa sababeeffachuudhaan qopheessan kana qofan turre. Baay'ina sagantaatii fi dhiphina yeroorraa waltajjii irratti inni mudateen qopheessuu hin dandeenye. Fuulduraas sagantaa biroo tan isin bohaarsitii jennee yaannee isin biraan ge'uudhaaf waada isiniif galaadha. Kanumaanis nagaa wal bira kaayyachaa dhaamsa obbo Aanaa Umar itti aanaan koomishinii ispoortii fi dargaggootaa kan Dirree Dhawaadhaa dhaamsa isaan dabarsaniin sagantaa teenya goolabaadha. Dhufaatii aartistoota afran qalloo kan Dirree Dhawaadhaatiifis imala gaarii isin jaallanneechuudhaan sagantaa teenya xumurraati nagayetti isiniin jenna. Duraan dursee baga guyyaa irraa keessaafuu sagantaa waltajjii ogbarruu saba keenyaa magaalaa bulchiinsa keenyaa kanatti bifa ifa ta'een jalqabbii gaariidhaan asitti waliin nu fideen jira. Kanatti aansuudhaanis akkuma haala ammaan tana bulchiinsinis mootummaan federaalaatiis gahee dubartootaa guddisuudhaaf sadarkaa pirezidaantiitii fi ministeerota guddisaa jirutti eevilleen hawwaniin gaggeeffamuu isaatti gammachuu natti dhagahame asumaanuu ibsuun barbaada jechuudha. Haala ammatti jalqabne keessatti tarii bubuutiin mul'achuu dandeessi. Dargaggeessi qarree fi qeeroon hawaasni hawwan abbootiin seenaa ogbarruu afoola sirbootaa fi aartii tiyaatira garaagaraa kan afaan Oromoo yeroo ka'u giddugalli wiirtuun afran qalloo tan taate magaalaan Dirree Dhawaadhaa gahee seenaa guddaa qabdi jechuudha.
isa kana bakka buusuudhaaf torbee aadaa ja'amee akkuma kana duratti labsamaa deemuun barana haaraan jalqabuunsaa gaariidha. Ammallee ogbarruunis jalqabuun keenya torbee ogbarruu jechuudhaan itti fufuun akka qabaatu asumaan eeraa. Aadaa tokko, seenaa tokko, siyaas dinagdee hawaasa tokkootii fi akkasumatti illee uummata iddoo tokko addunyaa guutuuf babal'isuuf, addunyaa barsiisuuf nuti meeshaa waraanaa godhannee waan itti fayyadamaa qabnu fuulduraaf illee wanni guddaa ta'u ogbarruudha. Roga kanaan miiraa fi beekumsa hubannoon gara bulchiinsaatiinis jiru akkasumatti illee abbootiin qabeenyaa hawaasni ogbarruu fi aartiin saba kanaa jaalatu hundi miira mirqaana duraan qabu san irratti deddeebi'uusaa wanti nu garsiisu jalqabbii gaariidha jennee nutis akka bulchiinsaatti addattuu akka koomishinii dargaggoof ispoortii bulchiinsaatti roguma fadheenuu hojiilee gara ogbarruutiin hojjetamu mara qixa dandeenyeen dargaggoota keenya cinaa dhaabbannee deeggarsa barbaachisaa ta'e kan kenninu ta'uu asumaan waada galaa. Hawaasni keenya bal'aanis akkuma kanaan duratti afran qalloo tuuta cimsaa deemu jirutti dargaggoota kana cinaa dhaabbatee deeggarsa qabeenyaan hamileen meeshaa garaagaraatiin godhuu qabu itti fufuu qabaan jaa galatooma. Dirree Wood subscribe qofa godhuudhaan nu gargaara.